هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتا channel فردوستي وبكم درتنا فياكي سني النجاسني كوا هاد أكو متساد نياتا جالدو سلطة جالدو دلقي أكو متسامو فيديو اللي سني ورابي إن نياتا كان حالك من حالة سلباتين أكاني كوبيسو لالتاني أكا إسنيس فغوتان أبدي كوا كناف نوالين تورا أكو مرجتان سلطة على والفكاتة تين مريك أكل إسي ساني كي يكيستي نقاجرا كل ليسي سربتي لكي أكسممو كاروت اللي بفسانين أكل إسي مري يرو أكنا فيجيتالي بلي كوبيسي تاني ترتيب إسا والكتستاني يوم مرتان سايزة إسا أكملي بريدا يعني سنسين بريدا كاروتي بودا كيتينا كيكي كمبرا اللي حالو مسانين أكل إسي مري hedduu bareeda yoo akkasitti wal fakkaate inni itti aanu diimaan kun immoo qaaraa faranjii hoho kana kan gubnisan bifa yeeloo fi bifa diimaadhaan akkasitti muree wal fakkeessee itti naqee as biratti immoo soosii dalaguu fi qullubbii kiyyeetti naqee qullubbii fi daaniyaa yookaan dammoo baala dimbilaalaa kororimaa fi qonda barbarree kadaakameetti godhee jira. Kun immoo maayoneeziidha. waan barbaadan waan injaalanni keessa hambisuu hin dandeettani especially nam tokko qullubbii adii nyaadhu afaan ajeessaa nam jedhan qullubbii adii fayyaadha hedduu gaariidha nyaadha na afaan keessan dhiqatanii humaan taatanii inni taan immoo loomiilee sirriitti itti naqa by the way soosiin kun akka malee namatti mi'aa nyaata nama nyaachisaa hedduu namatti tola salaaxaa kamirratti yoo naqattan hedduu namatti tola akkasuma loomii itti godhee free loomii keessaa baasee jira sababni sonni kun gaarii miti jedhama taarikee hedduu qabaan garuu shurin beeku asbiratti immoo daa'ima keessan itti naqattanii akka ajaa'iba kanatti namatti tola daa'ima walalaa yoo qabaatan itti naqadha akkas biratti ani qaariyaa waan ofii kiyyaa baay'ee jaaladhu ofitti baay'isee garuu isin tokko irratti hin godhina baay'ee isin guba waan ta'eef jechuudha haala barbaadanii itti naquu hin dandeettan waan barbaadan jechuu akka isinitti tolutti asbiratti immoo zayita itti naqee jira na zayita zayituunni hedduu fayyaadhaaf gaariidha zayita kan fayyadamu irra silaa kana fayyadamtanii hedduudhaan gaariidha garuu qaaliidha yaa akkuma dandeettaniin haaluma dandeettaniin yoo isa fayyadamtan hedduu gaariidha inni itti aanu immoo akkanatti soosii kiyya daakee maashinaan asbiratti immoo foon lukkuu xabbasutti jira foon lukkuu kana yeroo ቅመሚዋን itti naquu hin waraabne natti hin tolle hin dagadhe by the way እና akkanatti xabbasaa jira yeroo biraammoo akkamitti maal faa akkatti naqee xabbasee isinitti argisiisa hedduu namatti tola asbiratti immoo qaariyaa qaqallisee kattafutti jira maal salaaxa kiyyaaf waan nama gubu hedduu waan jaaladhu achittis qaariyaa godhee jira soosii irratti asittis qaariyaadha isin yoo barbaadan tokko irraa dhiisuu ni dandeettanii aan immoo asittis qaariyaa fayyadamee እና አማ ሰላጣ kiyya wantoota reef walitti naqisan sirriitti waliin dhaha sirriitti maaliif wal seenuu qaba hundinuu sirriitti jechuudha agartanii akkatti bareedu yoo wal fakkeessitanii tanii murtan hedduu bareeda andoom kaameeraa gubbaarratti bareedu garuu ijaan akka malee bareeda wallaahi akkasuma immoo teestiin isaa waaw namatti tola akka ajaa'iba kanatti እና sirriitti waliin dhahee loomii itti naqa loomii yeroo salaaxaa hojjettan loomii keessan yoo yeroo san nyaatu heddan malee ittiin godhina sin harka mushashshi godhee sin jalaa xollaga na loomii kiyyaan yeroo san waan nyaatu barbaaduuf loomii kiyyatti godhee loomii moo sirriitti itti godhadha salaa vegetable irratti naquun soom bilchaatiin yoo loomii malee fayyadamtan dhukkuba garagaraa maal garaa kaasaa maal jedhamsan isin qabsiisa waan ta'eef sirriitti fayyadamas biratti soqidda yeroo itti naqattaniitiin haala bishaan ta'een cuum baxaxalii loomii wajjin itti naquullee ni dandeettanii an garuu dhiibuu jedheetumaan akkasitti itti naqee እና amma sirriitti waliin dhahaa jechuudha asbiratti maaliif loomii itti godhee soqiddatti godhee waan ta'eef amma gara faayinaalitti deemutti jirra amma asbiratti abukaadoo itti naqee jira asbiratti dammoo foon lukkuu kariif xabbasiisan hawaasawe akka malee oada foon asbiratti ni obsee malee harki kiyya gubataa tureeyyuu anna kanatti kattafee akka haala bareeduun kattafuudhaaf yaalaa jira anna akkanatti asirratti naqee jira waaw
Baay'ee nyaata salaaxaadhaan wal qabatu kana baay'ee jaaladha. Fayyaafis hedduu gaariidha. Furdinas hin dabalanii nyaanni akkana. Bakka yoo hunduu adda addatti faayidaa guddaa qabanii wantoonni vegetable ta'ee foon lukkuullee nama hin furdisu akkuma beektan. Hedduu bareedaadha. Haala kanaan soosii reef dalagisan haala kanaan itti naqee jira. Waaw, soosichi akka malee nama nyaachisa. Inqumaxxaxa afaan keessatti xiqqoo nama gubaa. Nyaata baqa nyaataniitiin akka hin quufne sin taasisa. Hedduu bareedaadha. Hedduu namatti tola. Nyaanni kun osoo danda'amee biyaans guyyaatti yeroo takka salaaxaan nyaatamee keessattuu irbaata salaaxaan osoo nyaatamee burjii akka namatti hin baane faayidaa guddaa qaba. Akka hirriba gahaa raftaniif sababnis isin hin cinqu nyaata ulfaatu waan hin ta'iniif hedduu bareeda. Nyaata ulfaatu nyaatanii hin rafinaa. Viidiyootti aanu nagaa walitti deebinuus nagaa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.